akkam jirtu nagaa keessanii nuyi nagaa keenyadha waaqayyoof haa galatu. Egaa guyyaa har'aa obboleessi keenya Gaaddisaan jechuun abbaan Hegeree Miidiyaa gara biyya Ameerikaa irraa gara Itoophiyaa akka inni dhufe baay'een keessan ni beektu. Egaa obboleessa keenya Gaaddisaa wajjiniinidha hojii tola ooltummaa kana tokko jennee kan jalqabne. Egaa waggaa 4 dura hojii tola ooltummaa garaa garaa namoota gargaaraa turre baay'eetu turanii namoota mana ijaaraa fi turre baay'eetu turanii. Egaa obboleessi keenya Gaaddisaan guyyaa har'aa gara magaalaa Naqamtee dhufaa jira. Magaalaan Naqamtee immoo akkuma isin argitan bifa kanaan bareeddee miidhagdee jirti. Egaa obboleessi keenya Gaaddisaa daqiiqaa muraasa booda nu bira ga'a. Obboleessa keenya waliin haasimannu hamma dhumaatti nu duukaa tura. Galatooma. Welcome. Welcome. Welcome Jenneerra. Baganagaa nuftanii. Bareechitee meedan. Diga kottu. Akkam jirtu? Bareechitee jira kana. Imman kam. Karaan akkam ture? Karaan gaarii. Waan ture? Yaa. Akkami biyyi keessan kun maal fakkaata? Biyyi keenya amma kunuuga. Kaddi jirtu. Akkam jirtu? Nagaana jirtu. Naguma jirtu inshallah. Nagaa keessanii akkam isin? Dhugaa baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna. Nallakkasu. Waaqayyoo baga isin gargaaree biyya keessan qilleensa biyya keessanii muka biyya keessanii yaa nuni miira isaan beeknu deemnee hin beeknu gatii ta'e biyya ofii yaaduun miirri isaa maal akka ta'e hin beeknu garuu immoo baay'ee akkasiin gammaddan abdii qabna. Na hojii isin biyya keenya keessatti hojjechaa turtanii hojii dinqiidha. Na welcome are giri abba giri baganagaa nuftanii. Nulle akkasuma baay'ee isin jaallanna. Isin arguu keenya baay'ee gammanneerra. Bakka isin dhalattan bakka isin hojii hojjettan arguu keenyaa fi gara fuulduraattis isuma oolmaan ilaallaa jechuudha. Egaa obboleessi keenya biyya hambaa yeroo turanitti waggaa 4 dura hojii tola ooltummaa nuun wajjin hojjenne namoota nuun wajjin gargaarre baay'eetu turanii. Egaa magaalaa Naqamtee keessallee gatii jiranii fi obboleessa keenya wajjiniin taanee bor haala kamirra akka isaan jiranii isaanii wajjin kan daawwannu ta'a. Akkuma kanallee isaan deeggarsaa barbaachisullee qabatanii akka jiran nutti himanii jiru. Nu duukaa tura. Galatooma. Magaalaa keenya karaa keenya akkamitti ilaaltan? Karaan keessan baay'ee gaariidha. Xinnoo fooyya'insa barbaada. Gara fuulduraattis immoo inni koriidarii carraan koriidariidhaan isin qaqqabee karaa sanas isin qaqqabannee abadan. Dhugaa akkamiin gaccachaa ma turtan? Gaarummaa isaa namuma shofeerii gaarii qabna. Nu urgufama siin nu gahe. Ijaajjitti gortaniitu? Ijaajjitti gorreerraa, ambootti gorreerraa. Silaa seeraanii isin gaafachiisna ijaajjitti hin gortan ta'a. Ijaajjitti gorreerraa. Ijaajjitti gorreerraa. Ambootti. Kutii nyaattan ijaajjidha. Suurri isaa jira. Fikkeenitti gaafatamuu qaba. Foon utuu nyaatiin darbuu qabani. Foon soomiidha. Soomiidha naanni. Biskutii nyaatan dhugaa baga nagaan dhuftanii ammas irra deebi'ee baga nagaan dhuftanii isiniin jechuun barbaada.
isin arguu kootti ani yaa torbee lama ta'eera natti fakkaata. Isin arguu kootti baay'een gammadaa. Dhufuu biyya kana dhufuu keessanitti waa'ee keessan yeroo baay'ee naasofna miidiyaa irrattis namattis hojii tola ooltummaa kana keessatti gahee isin qabdan guddaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kana duwwaa immoo tun taane faarfattoota baay'eedha kan isin jajjabeessitanii namooti baay'een gara fuulduraatti akka dhufanii har'a yuutuubii mataa isaanii banatanii of danda'anii albeemii mataa isaanii hojjetanii faarfannaa mataa isaanii hojjetanii amma isaan of danda'anitti tumsi isin gootanii isa dhugaa waan salphaa miti. Kanaaf galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Tumsi keessan kun akka itti fufuu barbaanna. Yaa namni just diaspooraa ta'ee maatii isaa naannoo isaa duwwaa kan inni gargaaru isin garuu maatii keessan irra darbitanii biyya keessan Oromiyaa keessa namoota jiran faarfattoota jiranii yaada hojii tola ooltummaa kanas immoo fiddanii namoonni karaa miidiyaa akka gargaarama yeroo sana namni waan akkasiin turre nullee feesbuukii irratti darbinee maxxansina malee feesbuukii irratti seenaa namoota maxxansina malee viidiyoodhaan seenaa namaa waraabanii maal gochuun yeroo sana baay'ee baratamaa miti. Yaada kana gaadduun fidee viidiyoodhaan nama waraabnee akka intini goonu yaada kana kan fidee gaaddoodha. Waaqayyo si haa eebbisu siin jechuu barbaanna. Na kanatti aansuudhaan immoo carraasaa isinii kenninaa biyya kana magaalaa kana dhufuu keessaniif maaltu akka isinitti dhaga'ame yaada keessan tokko tokkoon isinirraa barbaanna. Ammas amalee keessan garuu baay'ee xinnoodha faarfattoota dhugaa dubbachuu fi dhugaa baay'ee isin galateeffannaa. Nus immoo iddoo kana dhufnee ijaan akka kanatti isin arguu keenyaaf isinis immoo dhuftanii iddoo kanatti argamtanii simannaa nu gootanii fi Waaqayyo isin haa eebbisu. Nuyi waan gochuu dandeenyu goonaa. Inni hafe immoo kan warra hafanii jechuudha. Waaqayyo immoo itti darbee hojii isaa hojjeta. Kanaaf nuyi iddoo kana dhufuu keenya baay'ee gammanneerra. Guyyaa boriis immoo waa tokko tokko lama wajjin ilaallannee abdanna. Gooftaa isin haa eebbisu. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajna. Amma Waaqayyo nu gargaare immoo dhumaan jirra isin jechuu barbaada. Duraan dursa hunda keessan baay'ee galatoomaan isiniin jechuu jaalladha. Carraadha guyyaan irraa nuufi guyyaama Waaqayyo qopheessedha. Yeroo baay'ee birmannaa egeree ijoollee jalqabanii fagoomatti hin beekaa. Ijaan arguu kootti baay'een gammada. Hojii baay'ee nama boonsuudha. Hojii baay'ee nama eebbisuudha. Hojii baay'ee gammadanii hojjetan keessaa isa tokkodha. Hojiitti eebbifamanidha. So isin qabaachuu keenyatti baay'een gammada. Thank you galatoomaa. Namoonni nu simattan hundumtuu Waaqayyo isin haa eebbisu. Nu kabajanii akka kanatti yeroo nu laattanii dhufuu keessaniif eebbifama. Kanumaan isiniin jechuu jaalladha. Galatoomaa. Yerootti keekii nu muran ta'a baay'ee fi yaadee giree isaanii naannoo kanatti aansuudhaan immoo nuni akka tiimii keenyaatti akka Atis Namaa chaaritii ture amma Waaqayyo nu gargaare Atis Namaa faawundeeshinii gooneerra. Waaqayyo nu gargaare boorillee waan isin daawwachiisnu qabna. Waaqayyo baay'ee nu gargaare hojii guddaa hojjechaa jirra. Akka Atis Namaa faawundeeshiniitti kennaa xiqqoo tokko qabna. Isinii fi kennaa sana isinii kennina jechuudha. Hamilee keessan immoo barbaanna. Kasi ganun kaso.
ለምን ለማታ ፈተጋ Paso,